afaan Oromooti. Nu waliin tura. Oolmaan akkamii kabajamtoota hordoftoota keenya kun sagantaa raadiyoo BBC afaan Oromoo kamisa galgalaati. Tibbana magaalaa Finfinneetti weellisaa Haacaaluu Hundeessaa waan mudate irratti mootummaan kana xiyyeeffannaatti kennee gadi ba'ee eeggachiisatti kennee waan godhamuu qabu yoo gochuudha sababa kana waan naqala danda'u haga kana siin jedhee himuu hin danda'u. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed Abbaa Gadaa Duraanee Bayyanaa Sanbatuu fi obbo Leencoo Lataa waliin siidaa aanolee daawwatanii waan jedhan keessa kuni seenaa waa katabuu danda'amu miti. Dheedhii keenya nagarree hamma ammatti kabreen jumlaatti jira. Hamma ammatti mukni kaan itti nama halisaa turanaatti jira. Harargeetti namootni shan boolla bishaanii keessa bu'uun lubbuu dhabuu fi dhagaan bu'uuraa hora Finfinnee irra taa'ee tures caccabuus isinitti himna. Oduu addunyaa firaafoolii dhugaasaa sagantichaa kan isinii dhiyeessu qopheessa sagantichaa Biraanuu Gammachuu waliin ta'uun Anzaalaa Lamtaaddisaati. Jalqaba irratti hora Finfinnee irratti galma seenaa ijaaruuf jecha yeroo kabaja ayyaana Irreechaa dhagaan bu'uuraa taa'eera. Haa ta'u malee dhagaan bu'uuraa taa'ee sun akka caccabetu himamaa jira. Ittaanaan itti gaafatamaa Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa obbo Admaasuu dhimma lafichaa fi dhagaa bu'uuraa caccabe jedhamu irratti dubbiseera. Iddoon sun iddoo kan dura investimentii garaagaraa kennamee irratti falmiin ture. Garuu naaf aadaa Oromoo wajjin wal qabatee jira waan jedhu irratti wal dubbannee booddee iddoon kun akka nuu kennamuu qabu gaafannee jirra. Isaanis deebii poozeetiif ta'e nu deebisanii achitti irreechi akka kabajamu goone iddoo lamaadha iddoon kun. Tokko irreechaa paarkii kennee muggaafne tokko immoo iddoo kana iddoon kun biiroo keenyaaf akka kennamu galma seenaa irreechaa wajjin waa walitti qabatu jechuudha. Akka irratti qophoofne isaanitti erga kaafne booddee deebiin achi nu deebisee deebii baay'ee gaariidha. Amma kan gochaa jirru iddoo sanatti kaartaa pilaanii akka nu hojjetamu bulchiinsa magaalaa Finfinnee wajjin dubbanne isaanis baay'ee karaa gammachuu qabu fudhatanii kaartaa irratti dalagamaa jira. Dhagaan bu'uuraa taa'ee sun caccabuu bulchiinsa magaalaa waliin dubbattaniittu yookaan gabaasa gootanii jirtu? Ofii godhacheen argine har'an dhaga'ee garuu rakkoon achirra jiru dallaa qaba ture. Dallaa san deessifnee uummanni irratti irreeffate dallaan sun deebi'amee dallaa qaba ture hin dalleessine kanaafi banaa ture. Namni siinummaadhaan waa'ee keenya yaadu hedduu akka ta'e beekuu danda'uu qabna. Kan amma gochaa jirru dallaan suni atattamaan itti dallaa'ee waan dhagaan bu'uuraa taa'e sun caccabe jedhamu dhaabbata iddoo sana tottolche sana wajjin wal dubbannee odaa sheeffiidhaan akka inni hojjetamee xumuramee dallaan sun itti dallaa'ee baasii isaaniitiin akka xumura irratti walii galee jirra. Tootaalii nuyi dabnee dallaatti dalleessine innis xumuramee akka fuula duraa hojii irratti hojjetamuudhaa fi karoorsinee maal hojjechuu dandeenya irratti kan jedhu irratti hojjennaa. Amma ajandaa guddaa kan ta'u qabu waan achi irratti hojjetamu maaltu hojjetamaa akkamitti hojjenna kan jedhu irraa kan hafe diinni kanaan oluu gochuudhaaf yaadaa ture hin danda'amne. Amma kun immoo dallaaban argatanii galgala isa ta'uu yeroo namni argu yookaan yeroo namni arginu gochuu danda'u. Nutu bulchuu qaba, nuti eeguu qaba, nuti to'achuu qaba. Gaammiin kamuu dhufu aggaammii jibbaa hin jiraatu karaa jedhu immoo yaadu akka namaatti. Dhimma ittaanuun immoo godina Harargee lixaa magaalaa Baddeessaatti daa'ima boolla bishaanii bu'ee baasuuf namootni afur wal duraa duubaan galanii baasuuf tattaaffii taasisaa turan lubbuu dhaban. Barataan ganna 15 akkuma mana barumsaatii dhufeen bishaan waraabbachuuf osoo yaalu boolla bishaanii kana bu'uu kan himan hojjetaa waajjira kominikeeshinii magaalaa Baddeessaa obbo Ramadaan Haaruun boolli bishaanichaa meetira 18 akka gadi fagaatu simaniiru. Haala tures akkasiin waayila keenya Galaanaa Balaa itti himan. Daa'imni akkasittiin nuun salaataa bishaan furolleen achi keessaa fi dandajee seenee jaanii kan yeroo daa'imni sun seenetti daa'imni sun turraan kan itti isaan immoo daa'imni kan eessuma isaa ammas nin baase jee seenu lammadarra daa'imni kun yeroo seenetti namni bira ammas sadaffaa irratti namni guddaan immoo dhufee ijoollee seenee kana argee baasuuf yeroo seenutti kan sadaffaa kunis seenee baasuuf hin dandeenye achumaan hafe kan sadaffaatiif kan afuraffaatti illee inni seene baasuudhaaf kan afuraffaa irratti illee yeroo kan seenuuf baasu kun kan afuraffaa kunis achumaan hafe shanaffaa irratti immoo dhalataa naannoo Arsiiti immoo naannoo Baalee kan jedhamu jira. Namni garaajii hojjete kunis nin baasa jedhee seenee eega ol baasuudhaaf tarafarra gahee booda haada ofitti hidhee seenee ture yeroo seenutti haanni sun isaa ol dhufu jiru isarratti nama afuraffaa irratti seenu kana baasuudhaaf isarratti hidhee
isaa ol dhufee jiru aanni citeeni achumatti gad deebi'e inni shanaffaatiif boodarratti hamma reeffa isaanii baasuudhaaf hunda rakkina ta'ee hanga maashinni warra daandiirra reeffi isaaniitis qotamee haala saniin walakkaan isaa irraa muramee bahee booda kanaaf haadhaan namni tokko seenee oksijiinii godhate haala saniin kan bahanidha warreen shananuu. Maatii keessaas nama lubbuu namoota boollicha seenanii baraaruuf seenee xiqqoofan lubbuu koo oolchee jedhus dubbisneerra. Ijoolleen maal gosuma tamaarii dhuftee seente yoo bishaan hin jiru bakka bishaan waa xiqqoo jira warra uumaa hafuuraa gartee akka nama boolla midhaanii bu'eetti hafuurri namatti isa. Ijoolleen seentu zamboota ijoollee san baafne kenneetuma oomi jala galseenee kanuma na dura jiru achumatti gaggabee hafe anis hafuurri natti teessuma natti waa argee oloo bakka zamboota hafuura fi qabee amma akka nama boolla seene tiikite sana hafuurri hin jiru kanumaan bakka gatee birraa achi keessaa ol ba'e. Kun sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromooti. Dhimma Haacaaluu Hundeessaa fi siidaa aanoleetti deebina firaafolee dhugaasaa irratti oduuwwan addunyaa dhageenya. Paarkiin tokkummaa masaraa mootummaa biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti ijaarame har'a bakka aangaa'ooti mootummaa olaanoo fi kan biyyoota ollaa argamanitti eebbifameera. Birriin biliyoona 5 ta'u paarkii kanaaf baasii kan ta'e yoo ta'u maddi maallaqa kanaas deeggarsa mootummaa Yuunaayitid Arab Emirates ta'uun himameera. Sudaan keessatti yeroo jalqabaaf dubartiin hooggantuu waajjira haqaa taatee filatamteetti. Aangoo kanaaf kan filatamte haadha seeraa mana murtii olaanaa kan taate Aadde Niimaat Abdullaa jedhamti. Zimbaabuweetti qaamni annisa to'atu gatii elektirikii jiddu galaan parsantii 320 dabalee jira. Murteen kunis oomisha annisaa biyyattii guddisuu fi dhiyeessii fooyyeessuun adda citiinsa ifaa guyyaan mudatu hambisuuf yaadameetii jedhameera. Manni murtii Tuniziyaa dorgomaa filannoo pirezidaantummaa guyyaa filannoo marsaa lammaffaa dilbata taasifamu dura har'a hidhaarraa gallakkiseera. Nabil Karoowii qarshii kana karaa seeraan alaan sochoosuun himatamee baatii darbe ture to'annoo jala kan oole. Ministeerri nageenyaa Indoneeziyaa Warintoo nama gartuu IS deeggara jedhameen osoo konkolaataa keessaa ba'anii waraanamaniiru. Hoogganaa waraanaa kan turan manguddoon ganna 72 kun amma haala gaariirra akka jiranii fi shakkamtoonni lamas to'annoo jala ooluu isaanii himameera. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp loltoota gartuu IS kan turan to'annoo jala oolanii Siiriyaa baafamanii iddoo dhokataa Ameerikaan ta'amutti dabarfamuu isaanii Tiwiitar gubbaatti beekseera. Elshaafii Elshikii fi Aleksaandiraa Kotee gartuu IS keessaa warra lammiilee biyya lixaa ugguruu fi ajjeesuun himataman keessa jiru jedhameera. Oduun irraaf qabadhe kanuma. Abbaa Gadaa duraanii Bayyanaa Sanbatuu xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammadii fi obbo Leencoo Lataa har'a siidaa aanolee daawwataniiru. Aanoleen bakka humni waraanaa Minilik Oromoota irratti bara 1981 haga 86tti si'a 6 oliif itti duulee fi warra dhiiraa irraa harka mirgaa dubartoota irraa ammoo harma mirgaa mureedhaa jedhu qorattootunis. Jawaar Mohammad uummatni Oromoo akka daawwachuu qabu jiraattotni naannichaa dhaamaniiru jedhee bu'uuraaleen misoomaas guutamuu fi akka qabu dubbate. Eeliyaas Mulugeetaatu dubbise. Siidaan kun yaadannoo guddaa kan qabudha. Bakka namni keenya gaagamni guddaan irratti geessifamedha. Warra biyya keenya kanuma keessattuu yeroo ammaa kanatti haasaa fi siyaasaa deemu kana keessatti mee dhufnee ufumaa of yaadachiisuu qabna. Atteessi kennuu qabaa. Kan jedhuun kaleessuun murteessinee ganama kana kaanee dhufnee nama baay'ee dhufnee naannoo achitti jaarsota biyyaatii fi warra barsiisota wajjinis marii goonee galaa jirra. Meetarii siidaa kanarratti akkuma uummanni keenya Oromoon keessattuu akkuma deeggaru warri kaan ammoo haga haadiigamullee warri jedhan ni jiru. Isaaniif ergaa maalii qabda yookaan kana irratti maal jettame? Isaan warra dhugaa Oromoo dhoksuu barbaadu, warra yakka kaleessa hojjetametti gammachuu qabu, warra yakkamtoota akka Minilikii naftanyoota isaa wajjin uummata keenya fixa faarsaa, warra dhufeem irratti immoo qoosuu barbaadani kan waan kanaa wakkachuu barbaadu. Kuni seenaa waa akkatamuu danda'amu miti. Hamma ammatti qabriin jublaa achi jira. Hamma ammatti mukni isaan itti nama fannisaa turan achi jira. Kanaaf dhoksuu gonkumaa hin danda'anii gootuudhaaf yaaluun isaanii toreessuudhaaf yaaluun isaanii sababni isaanuu galaa garuu itti qaana'uudha qaba. Siidaa kanatti nuti Oromootti akka saba gorfamaatti haaloo bahuudhaaf saba biraarratti nama biraa kaasuudhaaf osoo hin ta'in miidhaa nama keenyarra gahe yaadachuudhaaf kan ijaarame warri olola akkasii of silaa yakka kaleessa hojjetame san amananii fudhatanii warra yakki sun irratti hojjetame jajjabeessanii gara fuulduraa yakki akkasii bakka irratti akkan hojjetamneef waadaa waliin galamee gara fuulduraa deemuutu barbaachisaa ture. Raanfatanii gara olola hin taanetti deemuun isa
isaan moo gammiidhu taate malee Oromoo tokkummaa isaa cimsa malee waan miidhutti fakkaata. Obbo Leencoo Lataa siidaan kun yeroo ijaarame biyya waan hin turreef daawwadhee hin beeku jedhanii waa'ee siidaa aanolees akkas jechuun ibsu. Akkuma siidaa hundaatu waan hamtuu yaadachuu, waan tole ittiin boonu, waan hamtuu immoo akka lammata namatti hin deebine dammaqanii akka of eeganiifi. Kanaaftu ijaaramee uummata Oromootiin tokkummaa kee yoo jabeeffattee qabsoo kana of fuuldura dhiibde malee haalli itti aanu kana caalaallee hammaachuu danda'a jedhanaaf siidaan kun. Kun siidaa uummanni Oromoo cunqursaa isarra gahee of yaadachiisuuf tolfate. Eenyuun illee hayyaman gaafatu kanaaf siidaa akkasii ijaarrachuudhaaf. Namni nan diiga jedhu immoo dura uummata Oromoo amansiisuu qaba. Kuni waanuma hin kajeelamne sabaaf sablammii wal lolchiisa kan jedhan dhugaa yoo haasa'an sabaaf sablammii wal lola yoo ta'e sun rakkina. Dhugaa awwaaluudhaan immoo sabaaf sablammii tokkochuu danda'a. Gochaan kun uummata Oromoo irratti raawwatameera. Gochaa kana nurratti raawwatamee ture. Isin irratti raawwana nami jechaa jiru garuu kana of duubatti dhiibnee akkamititu tokkummaa haqa irratti hundaa'e tokkummaa walqixxummaa irratti hundaa'e bu'uuressineessa uummatoota biyya kanaa walii wajjin tursina waan jedhutu xiyyeeffannaa keenya qabaachuu qabaa. Kan xumuraan irreecha hora harsadii bulee gaafa wiixataa magaalaa Finfinneetti namootni 4 hokkaranatti kaasuuf yaalanii jedhe weellisaa Haacaaluu Hundeessaa. Kun anaaf kan jalqabaa mitis jedheera. Waan isa mudate irratti riippoortarrii keenya Bizuu Warqolaanaa dubbiseera. Waan haaraa miti kun anaaf waanuma barame erga jijjiiramni kun dhufee Finfinnee kana keessatti beektaa warri baalagee kun amma mana argitinatti bu'uu barbaade. Kuni gaafa wiixataa irreecha bariite jechuudha. Akkasitti naannoo Meeksikootti hokkaranatti kaafte. Egaa waan isaan jedhanii abaaran kana deebisee of abaaruu ta'a waan ta'eef waan ana miira keessa galchuu jecha natti dubbatu konkolaataadhaan hordofan jechuudha. Jalqaba akkamittiin jalqaban? Naannoo Yuuniin irra na jalqaban Afrikaa achirraa na jalqabanii amma dhaqee Meeksikoo Dabaabayitti namoota 4 wanti ta'eetuma ka gargar ba'an kacarraa ta'e poolisiin warri nama hordofan kun duuba turanii battalatti naannoo sana arganiiru. Miidhaan sirraan ga'an jira. Teessaa namatti guutii arrabarra jira waan hundumtuu kashee barbaadaniif imooshinaal godhanii akka keessa nama seensisuuf malee waan na biraatiif miti. Waa'ee Abiyyi yoo dubbattu sagaleen kee dhaga'een ture. Abiyyi arrabsaa ture ammoo. Jechuun waan isaan jedhan agartee akkasii taatanii yeroon sinii darbee waan akkasiiti jechaa kan dhufan. Abiyyitu kana kenneef Abiyyi agartee kan isaan amma waan jedhan jira abbaa dabaree wanta jedhantu jira. Haatattuu dhala namantu jedhan beeku. Abbaan dabaree kanaan dura sirni nafxanyaa sun mootummaa biyyattii kana qofan turre abbaa dabaree ta'e. Finfinnee kana keessatti namni gaafa afaan Tigriffaa haasa'u warra fincaan ofitti dhufu sanatu kan isaan jalqaba eegan maali? Oromootu aangoo qabatee kanaaf dabareen immoo kan Oromooti. Oromoo immoo siqiqnee jiraannaatti ture jeetaatti maayantiin isaanii. Garuu immoo akkaataan inni Abiyyi itti dhufe kun akka isaan onnatan isaan godhe akka isaan uummata kana disrespect godhan isaan godhe akkaataa isaan eegan kan fidin immoo keessa maali Oromoon Kitaataran taaniif jedhaniit immoo naarum kan bitaatti galuudhaaf jedha. Abbaa dabaree maan fakkaanne kanaaf isa tuttuqne abbaa dabarummaa isaa mirkaneessuu qabna waan jedhan fakkaata jecha deemsisaan. Jibbinsuma kan biraa maami. Dhumarratti akkamitti addaan deemtan? Akka carraa ta'e qaamni seeraa waan na ta'aa ture sana yaadanii haa ta'uu tasa walitti dhufne haa ta'uu laalaa ture waan ta'eef balleessaan jara bira akka ture ijoollee qabanii waajjira poolisiin gaariitti geessanii ijoolleenis balleessaa ishii ta'uu ishii amantee. Himannaa jalqabdeerta moo adeemseera maantu jira moo achumarratti dhiifaman gad dhiifaman? Qaama kanarraa akka ergaman akka qulqullaan barbaade malee himannaas miti. Tole sirratti yeroo jalqabaatii fi miti akkasumas artistoota biraa Caalaa Bultumee itti qafaarras waan akkanaa kana mudachaa ture. Maaliif artistoota irratti fuulleffatan jettee addaa furmaanni isaa maal ta'uu danda'a? Egaa tarii nuun waan pabliikirra jirruuf tarii keenya dafees dhagaa mataa yookaan immoo isaanis nurratti kan xiyyeeffatan pabliikirra waan jirruuf ta'a malee jeneraalii jibbinsi isaanii daangaa darbeera. Maafa goodeemtaati gaafa irreechaa warri Itoophiyaa lallaban akka lammiin biraa biyya biraarraa dhufee isaa weeraretti hundi balbala isaa cuccufateetu Finfinnee kana keessatti taa'e. Jibbinsa isaanii kana immoo akka isaan fuulletti baasatan kana kan godhe mootummaati agarra. Mootummaan kana xiyyeeffannaatti kennee gadi bahee eeggachiisatti kennee waan godhamuu qabu yoo gochuu baate sababa kana waan naqala danda'u haga kana siin jedhee himuu hin danda'u. Namni kamuu mirga isaa kabachiisuudhaaf karaa barbaachisaa ta'een deemuu danda'a waan ta'eef waanni kun immoo babal'atee deemuu waan danda'u.
sagantaa kamisa galgalaaf qopheessinee asumarratti xumurree kan jirru dhaggeeffattoota keenya kan isiniif dhiyeessan Zalaalam Taaddisaati marsariitii keenya BBC Afaan Oromoo.com irraati odeeffannoon kanneen bal'inaan argachuu ni dandeessu nagaan bulaa boru walitti deebina. Thank you.